Mee amma immoo gara abbaa keenya obbo Irranaatti hin darba. Mee har'a ilmaan keessan obbo Irranaa waggaa waggaatti lubbuu 50 hanga lubbuu 100tti gara aarsaatti ol baaftanii kadhattanii fi eebbistanii gara dirree barnootaa fi gara dirree hojii addunyaatti bobbaasaa turtan sana ni yaadattu? Kadhachaa fi jirtu. Har'as yeroo kana eessa akka isaan jiran beektu? Yaataa Waaqoo isin haa eebbisu jechuun yaadadha. Gooftaan gara keessan haa ta'u. Baay'iseen na yaadadhas nan beekasi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo waan manne irraa hin namne. Yoo iyyine Waaqni keenya dafee nuuf hirmata. Ijoolleen keenyas iddoo gaarii jiru. Bakka gaarii jiru. Ijoolleen keenya bakka isaan hin jirre jiru. Biyya alaa yoo ce'anii biyya alaa kee baay'ee jiru ijoolleen baay'een. Isaanis immoo nu yaadatu. Nutis immoo isaan yaadanna. Isaaniif kadhanna. Isaanis nu kadhatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoo nageenya irraa ammas gara fuuldura keenyaattis amma lubbuun keenya jiruttis amma gizee nuti hin jirres akka nu yaadatan akka nu waldaa isaanii akka yaadatan jechuun barbaada. Waaqayyo haa ulfaatu. Fayyaa ta'a eebbifamaan jedha. Amma biyya alaattuu lubbuu baay'ee qabna jedhani abbaan keenya obbo Irranaa. Mee amma immoo gara boleessa koo obbo Shibbiruutti hin darba. Egaa ammas ijoolleen keessan obbo Shibbiru toora miidiyaa hawaasaa yookaas telegiraamii waldaa biqiltuu Qidaamee jedhu yookaas biqiltuu Qidaamee Seventh Day Adventist Church jedhu baafatanii walii yaafachaa wal barbaadaa eessa jirta bifa jedhu bifa walaloo adda addaatiin bifa walii yaafannaa adda addaatiin toora telegiraamii kanarra gallee yoo ilaallu walii yaafachaa wal barbaadaa jiru maqaa waldaa kanaa qofaatiin. Kanaaf amma ijoolleen keessan kun maal akkasinii godhan maal akkasin deeggaran barbaaddu mee amma yaada xiqqoo ishee nuuf qooda. Galatoomaa maqaa Waaqayyoo eebbifamu durse Waaqayyoo isa nu baay'isee bu'ii bahii hedduu hundumaa keessa nu dabarsee carraa kana nu laatee dursineen galateeffannaa gootota amantii keenya warra har'a jiranii yaada laatanis warra nu gidduutii boqotanii lafa immoo qabsiisanii dubbicha saba amma kana baay'atan immoo nuu facaasanii sanyiin isaaniis biqilee ija godhatee galatooman iddoo jiranitti seenaan Waaqayyoo biratti isaan yaadatamanii. Egaa ijoolleen keenya baay'eedha amma biyya alaatti keessaa amma biyya alaatti akka deemaniirudha. Waldaan keenya guca qabsiisteetudha. Kan itti laattee gaggeessitu isaanis guca fudhatanii deeman bakka jiran hundumaatti akka qabsiisaniin amanna. Darbee kanuma durayyuu ijoolleen keenya waldaa isaanii yaadatu. Yeroo mana gubbaa kana ijaarres balbala laameeraa kan nu ergan jiru qorqorroo kellaaf kan nu ergan jiru ammas kellaa laameeraa kellaa isaatiif kan nu ergan jiru. Kennaa adda addaatiin kan nu yaadatan yeroo hundaa nu hordofaa jiran haadha isaanii kan taate waldaa kana kan yaadatan jiru galata isaaniif qabna isaaniifis kadhachaa jirra. Ammas immoo waldaan keenya waldaa yeroo isaa wajjiniin waldaa ammayyaa taatee dhugaa kana labsitu akka taatuufi inni guddaan meeshaa muuziqaa hanqina qabna kiiboordii darbee taa'umsi amma nuti irra teenyu taa'umsa waldaa magaalaa ta'ee baay'ina waldaa keenyaatiin wal madaalu miti. Darbee mana qulqullummaadhuma kanallee haaressuudhaaf hin barbaanna. Waldaa bareeddee lubbuu hawwattu ta'uu qabdi. Dhiphina lafaa hin qabna. Yeroos akka naaf hin hafuuf akka morkaatti kana qabanne amma immoo dhiphina kanaa hin qabna. Darbee dadammaqiinsaa fi haaromsa kanarratti lubbuu barbaaduu irratti yaada nama hubateef barateetiin deeggarsa hin barbaanna. Inni guddaanis maawala isaaniitti sarfa oolmaa daa'immanii isa jedhamu magaala keessa waldaa jirtu waan taateef kunis immoo nu barbaachisa. Deeggarsi isaanii kamiyyuu kadhannaatiinis beekumsa isaaniitiinis qabeenya isaaniitis deeggarsa inni isaan irraa barbaanna inni isaaniif kadhanna inni isaan gochaa turanis baay'ee kan isaan galateeffachiisudha. Waaqayyo maqaan isaa galateeffamu. Fayyaata ulfaadhaa isaaniin jenna manguddootli keenya guyyaa har'aa yaada kana fakkaatu sakkaa dammaa namatti mi'aawu jechaan maallaqaan kan hin argamnedha jechuudha. Seenaa qabamuu qabu qabanii nu biraan ga'aniiru galanni isaaf yaa ta'u jennamee akka har'aa kana osoo hin ta'in meeshaaleen muuziqaa iddoo hin jirretti wanta isaan faarfachaa turan tokko isaanumarraatii dhaggeeffanna jechuudha. Faarfannaa dur faarfachaa turtan tokko nuuf filtu harmooliin. Ishi
nu bitamneerra luba baaneerra kan jedhu tokko walii wajjiniitiin faarsina. Nu bitamneerra luba baaneerra gooftaa Yesuus nu fayyifateera. Dukkana ibsee saba baase kottaa garaa guutuun amannaa. Dukkana ibsee saba baase kottaa garaa guutuun amannaa. Nu bitamneerra. Nu bitamneerra luba baaneerra gooftaa Yesuus nu fayyifateera. Dukkana ibsee saba baase kottaa garaa guutuun amannaa. Dukkana ibsee saba baase kottaa garaa guutuun amannaa. Fayyaataa kadhata abbaan keenya obbo Raggaasaan nuuf galateeffatu ittiin xumurra. Gaarummaaf gargaarsa keefsi galateeffannaa gochaaf oolmaa keefsitti gammannaa ulfaataaf amanamaa gaariif garraamii abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu dur kan turte ammas kan jirtu dabartees kan jiraattu mootii bara baraa gochaa nuu goote eegumsa nu eegde gaggeessaa nu gaggeessitu hundumaaf galanniif ulfinni siif haa ta'u. Addunyaa nagaa dhabde biyya lafaa jeeqamte qilleensa boora'ee kana keessatti nagaa guutuu nu qabaachiste jiraannee jiraatte akkasi galateeffannu waan gooteef galanniif ulfinni siif haa ta'u. Addumaan yaa abbaa kufanii cabuun du'anii baduun argamanii dhabamuun ani badeef waa badee iyyaaf iyyaafannaa hundumaa nu oolchite jiraannee jiraatte akkasi galateeffannu waan gooteef galanniif ulfinni siif haa ta'u. Ammallee yaa abbaa si galateeffanna nu cubbamoonniif gadadamoonni kun dhugumaan mootii Israa'el akkaataa akkasiitti walitti qabamnee seenaa waldaa keenya akka ibsinu waan gooteef waan nu bukkee dhaabbatteef gaaddisa abbummaa kee jalatti waan walitti nu qabdeef si galateeffanna galanniif ulfinni siif haa ta'u. Ammallee yaa abbaa akkasumaan maqaa kee dhoofna miti si barbaanna ati nu barbaachista mogolee keenya sabbataa hafuuraatiin hiitee nu jabeessite obboloota bakka garagaraa jiran dhugumaan yaa abbaa keenyaa ija garaa keenyaa kanatti nuuf laatte bakka garagaraatti jiraatanii addunyaa kan tajaajilan ifa gaararraa ta'anii akka fuulduraaf duubatti akka ibsan dhugumaan yaa abbaa keenyaa cimanii dhaabatanii ergaa kee bara dhumaa akka labsan akka isaan gootu si biraa feenaa jaalala kee nuuf haa ta'u. Guyyaa tokko immoo tokko taanee walitti qabamnee si galateeffachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Kaayyoof karoorri diinaa fashalaa'ee kaayyoof karoorratti nuuf qabdu galma akka nuuf ga'u kan dubbannu raawwannee kan raawwannus dubbannee argamnee siin eebbifamuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Baraaf yeroo keenya isaaf irratti isatti ulfaadhu nagaan nooshii galata kee galgalaaf nu dhaabi maqaa Yesuusiin.